سكرن يا إلهي يا موتي موت مانسا كوني إيغوتو والغه نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات سكرن يا إلهي يا موتي موت مانسا كوني إيغوتو والغه نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات نغرسي اسغيا بلي ثم كادلي نفو أكدوبه مال يكينير يا ربي قبر ما جرى نور لانه أسفي ميدو بسساقي يا بني ثم أكغوبنا لبونا ما ستي قراني مافنورا ترتي هغيوتنا غتي كيتي ميغا قراني قوتو تقالي أكا جلدي يتمانو بلي ثم قبدا يا بلي ثم رب ما جدي بلي ثم أتوجرتايو بلي ثم أتوجرتايو ميغا بهي برباچا كيتيف سيف جرالي رملي هندايو ميغا إيجولي ورقينيا tabarochu sile jihadu karadumte sibirangenne oso demtu sibarbadu negabbahe barbacha ketif komila duke he abbarra diga jarati jarallantun jalan kufan oromiyara Sangga keenya qalanii harree foon nyaachuun beeytu jedhanii ba'aanuu qopheessanii ba'aa sanbaachuu dinnaan hansaraa nyaachuu dinnaan waraana nu labsanii kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudhe'anii duutiree silaan oltu maal qaba falmataa yoo du'anii diina ofii hobbaasanii hobbaafachuun maal qaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate فالمدى كانوا انجلوا الددورين قرانا ربي مرقا والقطا كن ينو في الليتانا نمامتي مرقا ايقان انجدي حيوانف والبيكا والانجرات دان انجدي قصافانا وجعلناكم شوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا معنا نوت اسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم غرغربانا لا تشوكن ربيتي كانوا بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نور ولانا أمانتين كبجمني سبوما دان سلبنا سبوما كبجمني أمانتي دان سلبنا غرتو كين كسارا دا كناف ولي كبنا كناف لچيفو فالمنا أمانتي فلبوني سوان كين يتاهيف نغرسي سمة رومو كبيو في الرتباتي فالمدى كانوا انجلوا الددورين قرانا ربي مرقا والقطا كني أنيو في الليتانا نمامتي مرقا إيقان انجدي حيوانف والبيكا والانجرات دان انجدي قصافانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا معنا نوت اسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم غرغربانا لا تشوكن ربيتي كانوا بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نور عولانا آمنتين كبجمني سبوما دان سلبنان سبوما كبجمني أمنتي دان سلبنان غرتو كين كسارا كناف ولي كبنا كناف لچيفو فالمنا أمنتي فلبوني سوان كين يتاهيف نغرسي سمة رومو كبيو في الرتبات فالمتا ملي يعلمي بلسمان السن حقا يوم نبتاني توكيتش سري بقتا جران كجلديسا حقا يوم نلو لما جران كبننسا موتما ننقود فريقا كينيا كرارادا كفيتنسا حقا يوم قلمني كينيا سينا ديقا بريسا راكون امتا كينيا إني الراف كاليسا بلسو من فين جدا أسو جرو قبر ما كيسا كانا فالسا قليسا يا ربي نافا hamsiisi hammuman dandahe nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate dhugaadha gaaddisni gabrummaa bilisummaa fakkaata muka gurguddaa irra biqiltuutu baay'ata biqiltuun gaaddisa muka gurguddaa jala jiraata gaafa gaaddisni irraa kufe rakkoo jireenyaa baata fakkeenyi keenya biqiltuudha gaaddisni keenya hayyoota rakkoon alaa nu dhufu hundi dursa isaa nyaata kanaaf halluun gabrummaa bilisummaa fakkaata ilaalcha keenya hayyuun deeggarre bilisummaan fagaata jechaniil sammandeellan taaddasaa birruutiin jedhe yaadata jedheen anu soo jiru bilisummaa argaa ati gaafa duute
bilisummaa agarta jedheen Taaddasaa Birruu maaliif akkasnaan jetta deebisee Mandeelaan isa jiru wallageeffata jedheen ummata kan kee kana barsiisu si gaafata ummanni waan baratin ayyoo ta'u fi nyaata beekaan akka sammuuti ummataan tarkaanfata ummanni beekaan uf wareegi ayyuu ufii tikfata kanaaf ummata kan kee barsiisu si gaafata gaafa san walii galee mirga ufii falmata tokkoome tokkummaadhaan waan takkitti dubbata har'a ummata keenyarraa miira kamiin mul'ata warri haqaan uf kennee ta'us qaamni huqqata kaayoodhaan dhiisifate kaayoon bari'isifata takkaayoon bari'ee miti fuula lafaatu addaata gabroonfataan keenya har'aa Hitlariin wal fakkaata gaddi keenya gadda Yahudaa sanii walit dhiyaata ummata gabroome bilisoome fakkeenya isaan fudhata saba kiyyattaa sa'uu fedhe akka isaan na hubatan dukkana kaleessa addunyaan keessa tarkaanfatte san darkii eje bara dukkanaa barri kun illee barasaan akkamitti akka tahe isiniif ibsuudhaafan hoolaan bilisummaan jiraatte qalbee qalmaa qaran qeerransa eegee qaban taane nu dhabamsiisuuf malaan fira fakkaate alagaan qileettiin nu deemaaru hayyuurraa geerra gahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa kownii guutuu wal gahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate ummanni hayyuun qabne dubbate waliin dhagahu qabsaa'ee bilisoomee gabrummaa jalaan bahu kanaaf jarri kaleessarraa mataa keessa nu dhahu wayyaa ummata keenya afaan kamiin isinitti haasahu fakkeenya ummata gabroome Oromoo qofan ta'u Yahudaan nu caalaa gabroomte gabrummaa keessaa bahuun bu'aa beekan qabuuf dubbadhee seenaa jararra ka'uun galma beekaa beekumsi borittiin nama gahu kajaraa qofa laaluun waan fakkeenya nu tahu gaarumminna jaraati waa'ee jaraa naasahu beekuudha bu'aa bahii jarri deeman as gahuuf waan fakkeenya nu ta'u irraa baranne eenyullee nu tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate bara Hitler ka'e keessa sanyii Yahudaa balleessuuf mana hidhaa Auschwitz jedhamu boolla biddaa qopheessuun arrabi biddaa qaanqee tufaa gara samii bubbisu Yahudota ajjeesanii achi keessa gombisu haadhaaf daa'ima fidanii walirratti danfisuun kaan akkaan tuuta qabanii qorannoo irra geggeessuun sanyii Yahudaa kun baduu qaba jedhanii lafarraa barbadeessuun Awurooppaa keessa mana hidhaa ture biyya Yahudaan teessu Hitler duguuggaa sanyii jararratti geggeessuun baduu qaban jedhe sanyiin kun sanyii addunyaa balleessu Dr. Miklos mataansaa gaaf seenaa kana barreessu maatii isaa wajjin qabanii mana hidhaatti geessuun warra isa wajjin qaban kumaatamaan ibiddaan bobeessuun ogummaa waan qabuuf hojii biroorra bobbaasuun namoota waa beekan waan fedhan hojjechiifatan dirqiseessuun inni kaan ibiddaan gubanii addunyaarra dhabamsiisuun wantan kaasee seenaa kana dammaysuuf ummata ciisu nama kufe gaaf gartuu kufuun abdii murachiisu kanaaf wanti barbaachisu manni keenya falmachuudha tokkummaa nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate nu garsiisu guyyaa bilisummaa kaadiliinifu akka duuba maal yakkineerra yaa Rabbi gabrummaan jaarraan nurra naannahe asiif himee duumessa saaqe yaa bilisummaa akka goobanaa lubbuu namaa sitti gorraane maaf nurraa turte haga yoo tana gatii keetii meeqa gorraane gootota qaalii akka jaalladhiyatummaa nu bilisummaa qabda yaa bilisummaa rabbumaa jedhi akka midhaan hamaa gayetti hamtu abbaa irreetiin hamamaan mana hidhaa geessuudhaaf gaafa waliin qabaman akka balfatti guuramanii addunyaarraa baafaman Yahudaa ta'uu qofaan mana biddaa geeffaman osoo lubbuudhaan jiran ibiddatti azabaman biyya qabaachuu miti jireenyaan adabaman imimmaan irraan qooduu galgalaa fi ganama addunyaa keessa baqatu ajjeesuu barbaadama Hitler lafarraa fitee xiqqoo hambise yataamaa santu bilisoome addunyaa bulchaamma ta'innas waatanan jaalle yaa Oromoo gabrummaan keessaa ba'uuf tarkaanfiin godhuu qabnus kanuma aarsaa kaffallu malee hin garruu bilisummaa nu qofa irraan turre kana beeka gabrummaan jabaadhaa qabsoodhumaan abaaboon bilisummaa yoo urgaahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaa ta'e eenyulleen akka nun tuffannee dirqama keenya bahuun bilisummaan abaaboo taate isiin kennamu yuunivarsiitii irraa bahuun
ba'uun ummanni keenya bilisummaa barbaaduuf ka Yahudaa jala dhama'u deebinee walidhachiisu malee kun waa furmaatan tahu waan Yahudaan keessa baate bakarra kana ga'uuf waan mana hidhaa Ooshiwitsi dubbachuun nan gahu qixaat ilmi namaa addunyaarra qabutti lakkaa'u wanti Hitlariin godhin hin jiru jara lafarraa haxaa'uuf abbaa haadha ijoollee wali qabanii fe'uun walitti guuramanii wayitaman hidhaasan ga'u saffaadhaan hiriiranii bakka lamatti bahuun waltaraa ibidda toofanii ibiddu waliin ga'u haadhaa fi abbaan ilmaan osoo ejji walitti booyu wal duraa duubaan ibidda gombisan osoo inni yee'oo bakka sanii baate Yahudaan rabbaa biyyaa ta'uun seenaa kana wantan kaasi'an barbaadeef haasa'u ummata gabroome bilisoome fakkeenyummaanuu ta'u ammas bu'aan beekaan tokko qabu filadhe keessa ba'u Dr. Mikloos gubachuuf wayitaman hidhaasan gahu imimmaan nama boochisa yeroo inni haasa'u ragaa namummaa keetiiti namaaf garlaafaa ta'uun gocha hamaa namarra raawwatte lubbuun keessa jalaan ba'u garuu gaafa dirqamtee dirqamni sirra taa'u saba kanke akka dhiitu abbaan irree dirqama sirra kaa'uun akkuma reef dubbadhe seena Yahudaarra ka'uun Yahudonni wayita walitti hidhamanii mana hidhaasan gahu guruppii lamatti qoodanii bakka lamatti ba'uun gareen lallaafaan gubachuudha carraan isaan gahu gareen ogummaa beekumsa qabu filamee jara keessaa bahuun dirqama Hitlaritti kenne hojjetaachi keessa taa'uun sandar kumaandoo jedhanii maqaan itti moggaa'uun nama gubuuf mooraa namni itti gubatu san keessa taa'u sa'atii 24 ibiddachiin ba'u yaa ibidda ilma namaa yoo argate akka inni bobahu coomaaf rifeensi namaa gubate wala jaahun gubachuuti irra caala gubuudhaaf achi taa'u warri nama gubus gubachuudhaaf ji'a 4 lakkaa'uuf ni gubata innilleen ji'a 4 oliin taa'u iccitii baasa jedhanii wali qabanii akaahu sanyii jarmanootaa qofa warri kabajaan taa'u inni kaan hidhamuudha kan gubachuuf qophaa'u carraa gubachuu qaba sanyii Yahudaa ta'uun Dr. Mikloos sana keessa ajalli hin geenye ba'uun kitaaba imimmaan Ooshiwitsi jedhu barreesse lafa kaa'uun fakkeesse lagaa dhiigaa imimmaan makaa yaa'u gabroonfataaf gabrummaa gaafa irra haasa'u bal'inaaf gaafa deemtu dursa lakkoo wal gahuun ibidda rakkoorra dhaabatanii siree bal'innaatti ba'u sababni karan kaaseef ummata taa'ee boohu bakkarraa kaate ilaalaa Yahudaan addunyaa moof qabsaa'uun dhufa rabbiin mirga abbaa biyyummaa nutti arjoomuun abdii murinaa yoomuu kanaafan seenaa kana keessa bahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate rakkoon keenya inni guddaan qabsoon nuti goonu hayyuun urkaa nyaata ibidda kaleessa Yahudonni keessa dabarfatan ummata dhume malee hayyuun hin dandamatan beekaa tokko dhabuurra ummata dhabu caala miliyoona ta'an hayyuun ummataan duudha dammaquun jarra dheeraa gaafata dungoo qabsootu dhaama dhibbaa zeero deebita ummata kana beekutu hayyuu ofii tikfata dhaloota hayyuu qabutu qabsaa'ee injifata kanaaf ummanni Yahudaa profeesar isaanii tokko waa gaafatan haguma jirru tanaa baanaa jechuun itti dubbatan eeni baatan jedheeni waa furu yoo qabaatan tokkoffaan beekumsa barachuudha ummanni keenya lammaffaan uf danda'uudha ikonomiin qabeenyaan sadaffaan tokkummaadha jiraachuu irreen jabeenya afraffaan jiraachuudha citiin jidduu keenya kana afran al takkatti wali qabachuu dandeenyaan abshiraa jedheen hin boo'inaa bakka yaanni ni geenya ta'uusi malli keenya galmisaa fageenya gabaabbatuutu mala nurkaa umriin jireenya haga jirru waan dandeenyuun irratti hojjataa teenya kadhadhamne guyyaa boru ilmaaniif lafa keenya bakka isaan jiran irra haalaallannu fakkeenyaaf bilisummaa harka namaarra eegummataan isaa diqqeenya wal gurmeessa bakka jirtanii qabaatan qabeenyaan eekaan beekumsa qabuun bahuu dhagahee keenya hayyuu hojjetu dhabuun gabrummaa jala teenya kasammuu beekumsa qabu ka arrabarraa dubbii qabu ka harkarraa hojii qabu ka dubbate amansiisu ka hojjate agarsiisu kana furmaanni keenya haasaan qofti xiqqeenya maal fayyada namni waan hin hojjenne haasahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate inni kaleessaa seenaa inni har'aallee seenaa inni boruullee
ijoollee seenaa qofa odeessaa riqicha jiru ceena wallahi salbaadha ummata keenya ijaaruu feenaan dubbanne amansiifnaan hojjanne agarsiisnaan biyya keessa gabbuune tooftaa jirjirre kanaan gubbarra gajjalqabe haga gandaa fi aanaa amata takka keessattuu xumurre keessa baana rakkoon keenya inni guddaan inni wacu galaana inni hojjetu ammoo gaafa warseessaa taanaan haga yoom hojii dhiifne teenne dubbii qamaana Profeesar Doktor qabaachuun kamal qabamaana hojjate ummata isaa isan jirjirri taanaan namni keenya tijooriidhaan hunduu hayyoota taanaan seera taphaa beekuu irratti nu hayyoolloon olaanaan maaliif injifatamnaa kubbaan dirreetti baanaan alagaan nu fakkaate taphaaf dirreetti aanaan nu guyyaa jaraa dhiigaan kabajjina fayyaana gabaa daldala dhiigaa irratti lubbuu kennuuf bobbaana yoom tokkummaan kaane uf ta'uurra wal taana walii galtee waliin galloo kana yoom keessaa baana bara hunda addeessa gubbaa baane wal tuffiin lafa dachaana wal tuffanne wal tufnee tuftoo ormaa arraamna furmaata harka keenya jiru harka namaa barbaanna qabeenya taatuun qabna beekan addunyaa keenya iccitii qabachuu dandeenya kotta ummata jarra hojiidhaan maaliif teenya roohuuf ummanni keenya nama sochoosu eeggata bombii tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbate abdiin murinaa gabrummaan qooda keenya qofaa miti wanni hunduu guyyaa eeggatee taa fedhii rabbiitiin rabbiin gaafa ergaa isaa nutti ergu irra caalaa khalqiitiin ufumaaf ergate ufumaaf qormaate bakka meeqatti rakkina meeqa dabarsan galma gayuu keessatti galma qabsaa'ota akka guutuu addunyaatti kalsaanii riikaardii cabsaa madaalla wal biratti ta'usa waan dubbadhuuf akka guutuu sabaatti kanaaf deema gara amantii osoo hin gorre giddu galeessa irratti naaf hubattan jedhe yaada koo isin marti bilisummaan biyya keenyaaf qabsoo godhuu keessatti amantiin bilisoomuu sabummaan bilisoomuuf keessatti hammatti kanaaf gaafa naasa'u akka walii galaatti saba gabroome fudhachuun akka seenaa addunyaatti dubbachuudhaaf irratti akka ummanni keenya falmatuuf tokko tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofii irratti abbaate ilmi namaa bal'ina arguuf rakkoo meeqa dabarsa gaafa jireenya mo'achuuf qabsoo godhuu wallaansa karaa kamiin waa ta'u mee ilaalaa seenaasa inni har'a dureessa guyyaa kalee hiyyeessa inni har'a hiyyeessa guyyaa boruu dureessa inni har'a wallaalaa bor baratee biyya geggeessa garuu ka beeku muraasa rakkina isaa kaleessa uuma qabaatan dhalatee guddatuuf fakkeessa uuma beekaan dhalatee guddatuuf fakkeessa hamalee dhaloota kaayootti boonee booressa kanaaf galamni kiyyaa seenaa kalee barreessa hamalee gaddaan boora abdiidhaan qulqulleessa hin taata abshir jedheeniin seenaadhaan jajjabeessa wallahi waan rabbitti hirkatteen bakka yaaddini geessa ka'ii tarkaanfii galii akii maaliif teessa gaaf tokko gabra lama gurguruuf gabaa geessan yaadannoodha qabadhu kunis seenaa kaleessa bakka yaaddeessan ga'uuf kutannoo kee murteessan gabroota lamaan keessa inni tokko gameessa milaala waan nama ajaa'ibu yaadni isaa eessaa feessa kannisnin wadhaarra tobsee daa'ima gaarii san dammeessa gabroonni lama walitti hidhamanii dhaabbatu gabaa keessa namtichi bira dhaabbatee gurgurachuuf dhaadheessa achuma wali gargalanii wallaalan fuula keessa waa'ee kaayoo isaanii waliin jalqaban haasaa waan nama ajaa'ibu tokko dubbate muraadasa waan isa kaanitti haasa'e isin dhageessisa nama dinqisiisa amleen inni qabu gabra tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofii irratti abbaate osoo walitti hidhamanii gurguramuuf dhaabbatan maal inni kaayoon kan kee jedhanii wal gaafatan silaa namni osoo waliin deemu yaanni isaa wal gataa jedheeni tokko hawwiin kiyya ta'uudha hojjataa mana nyaata osoo sanuma argadhe na tarte jedheen qaata inni kaan mootummaa ta'uudha jedheen kaayoon kiyya dhageetta yaa rabbi meeshaa kan kee harka abbaa feetee keetta muraada keenya nuu gahii ilaahii ni dandeetta achumaan dhaabbatanii osoo jarri waliin dubbatan dhufanii gaafatanii amma warri bitatan maal ogummaan keessan jedhaniin ogummaa isaanii gaafatan tokko hoteela keessa hojjechuu beeka jedheen ogummaa nyaata inni kaawwamaan dubbanne cal jedheetuma dhaabbata gati malaaftuun ka nyaata hojjechuu beeku san biraa fudhatan achumaan kophaa hafee rabbi ufitti hirkata lafti dhi'uudha kaate aduun seenuudha kaata galgala irratti dhufe amma tokko gaafata namticha gareelleen guddaadha akka malee nyaara hammaata namni mallaqaan bituu dhiise ilaaluyyuun sodaata ka bite kun mootummaadha wardiyaaf barbaaddata maaltu ta'uuf deema laata wallahi seenaa qabatamaati ulamaa irraa dhagahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofii irratti abbaate achuma wardiyaa ta'e mooticha bara dheeraa
mooticha akka jarraa ta'e waggaa dheeraa bulcheera fincilatti kaasin of waraana isaa shakkeera kanaaf gabra bitatee shakkinaan santu seera akkuma inni shakke kana booda dubbiin ta'uuf jira gabricha ammoo leenjii waraanaa baratee xumureera gaaf kan waraanni isaa marsee halkan mulaa mooticharra waraana keessaa filanii namoota ciccimaarra mooticha ajjeesuu deeman guyyaan ga'eeriyaarra achumaan gabrichi kunoo taaleerra bararraan seefiin irra harkisee morma naqee lafarra mootichi ganama barii taate sana agarraan ganuu sarra geggeeffame waraanuma sarraan salphachuu jara arginaan gammadee kan duraarra abdiin qabu dabalee daran gabricha isaarraa ministeera waraanaa godhee muudee bifaaraan gaaf kana jalumaaf du'e mooticha addunyaarra amma gaa biyya bulchuuf kan isaa ta'e carra seenaa jallisuun hin barbaachisu kan hin dhagahe seenaarra kanaaf galma kenna buruufaa kaanu hirribarra wallaahi dhibbaan dhibbarra milkaa namni rabbitti hirkatee ka'ee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaa ta'e rabbiin eenyumayyuun gargaara inni zollomamnaani akkas jedhee doktor Mikloos wayita ibsu seenaa isaani gaaf tokko doktor Mingeel irraa natti ergame xalayaani doktor Mingeel kun hoogganaa waraana Jarmanii doktorummaa isaa ka fudhateen garuu ogummaa fayyaani badiin inni hojjete garuu ogummaa sanaani lakkuu ijoollee Yahudaa qala jala guure ilmaani osoo haadhaaf daa'imman waliin booyan imimmaani sababni inni kana godhuuf garjabeenya sanaani akkaataa ilmi namaa itti wal horu lakkuudhaani qoratee sanyii isaanii baay'isuudha bu'aa qorannoo sanaani kan lafarraa balleessu sanyiin barbaachifne jechuudhaani qorannoo kana geggeessuuf reeffi namaa kumaatamaani ummanni miskiin ajjeefame birattuu lama du'aan isaanii qorannoo irra geggeessanii booda guban ibiddaani doktor Mikloos malasaatti hufee jara kana awwaamamnaani qorannoo nu gargaarta jedhanii hojjechiisan dirqamaani deemuuf ka'ee gara isaanii mooraa mana hidhaa keessa kutaa isaatii bahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate doktor Mikloos dhaquudha ka'e bakka waamame osoo deemu argee dallaa shiboon dallaame ka dubartoonni qoftii keessa walitti qabame rifeensi mataa isaanii hundi irraa haadame huccuun irra dulloome irra bututee dhume beelaa dheebuu dhibeedhaan qabni irra duguugame gaddaaf gadaddoon hurrii ta'e itti haguugame abbaan mana obboleessi biddaan biraa nyaatame achuma dhaabate inni isaadha mana isaatiif haftitti isaa dubra yaadatee sardame kayroo mana hidhaa seenan dirqiin gargar baafame fakkaattiin jaraa duumessaa'ee sammuu isaa keessa garmaame roobee kaayijji mimmaan roobee omirraa caame asuma keessa jiru moolaata jedhe asiif achi deeme arguu akkamitti beeka qaamni itti jirjirame lafee qofa bakka jira foon rakkoon irraa qaame jara osoo jiru jireenyaan naga walitti dhaame lafee foon irraa dhume ibiddaaf qopheeffame miliyeena kakkalsaanii kabiraaf wareegame jaraafis kana carraan qabame carraa gubachuu eeggata taa'e nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate imala kiyyaan xumurre ammas karaarra jira doktor Mikloos wal gahee doktor Walufiin wal bira reeffi Yahudaa akka meeshaatti birattuu lamee jira dabareedhaan harkisee qorannoodhaaf jechira jidheen akkana gargartuun fedha qorannoo irra jira Yahudichi hedduu hayyoodha doktoroota hundarra hargansuu beekumsaatiin agas ture addunyaarra warra waliin dhufe waliin gubachuu dhabuu kanaaf argate jarra doktor Walufiin gargaaruudha dirqaminni itti kenname har'a jarri maqaadha malee waan beekan barumsarra jedheen qorannoodha ammaaf barbaachise du'aan kun mara nam tokko laman gaa jedheen itti garsiise karaa ka barsiisu isaanuma ammas ka irra baraan womaa godhuu hin dandeenye dadhabillee garaan kiniiniin uf raffisaa yeroo hunda cinqaarra halkan tokko waggaa dhibbaan lakkaa'ama akka jaarra taatee achi keessatti ta'u cinqaa sana agarraan ummata isaanii duguugamu miliyeenaan lafarraan qophaa'ee boolli biddaa samitti ol tufaara midijjaa namni itti gubatu maqaan isaa samwaara kadhume obbaafatee mal arga addunyaarra jarri ammoo kan argaa oolu guyyaman guyyaarra jarmanoota biratti lubbuu Yahudaa simbira yoo kumaatamni gubatu kumaatama du'a firiira taraa du'a eeggatu hidhamanii dubartii dhiiraan hubadhaa addunyaarra seenaa akkanaa jira ummanni gabroomeen bilisoomin tokkollee hin eessa jira kanaaf bilisummaa keenyaaf aarsaa kafaluun nurra injifannoodhaan tumurra yoo ummanni keenya tokkoome ol ka'e nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansaa koowni eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate yaada kiyya ibsa
keessa taasin seenaa dabala wantan kara kana filadheef yaanni koosini gala deemsa kiyyan xumurreef Dr. Miklos wajjin mala gola seenaa itti aanu seenaa eegala galma kitaaba kana wali ilaalla galgala kutaatti aanu nama dabarsaasin seenaan balbala dubbisiin hadiisin jedhu taateen isa wal jala jedheeti ummata keenya barumsa taa'u mala namni hedduun gabrummaa qooda keenya qofalla ala ummata Yahudaa maaltu gabrummaa madaala akkasaan gabrummaa jala turan hin beeku irra caalaan kanaaf tarkaanfi'u koo eegala wanni ummanni keenya beeku qabu maal akka ta'e nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate boolla gamoo summiidhaan namni itti dhumatu keessa nam kumaataman fixanii gubanii akka jaldeessa warri reeffa ibidda guuru ariitaadhaan yaawwal keessa nama sichi ajjeefamuu fi dafanii bakka qopheessan Dr. Miklos achi keessa ture jedhe abbaan kitaaba barreessan waan isaan qunname yeroo himuu gochoota shuukaneessa reeffa walirratti tuulame ibiddaaf deemu san keessa mucattiin takka argamti lubbuun hin baane keessa warra achi keessa reeffa baatu Yahudaadha hundisa jiraachuu isii agarraan dafanii waliin mul'isan gara Dr. Miklos dhufe ergamaan tokko fiigichaan mucattiin hin duune jedhen dafii dhaqqabii qoricha summii balleessu itti godhan ariifachaa isii lubbuun bayuu kaate duudhaaf wixxifachaa gabri gabraa maal godha rahmatummaadhaaf jecha sakandimaaf illee haa taatuuf jarrillee du'aa oolcha yaa hammeenya jechaaf gochaa ka ilma namaatiin ilma namaarra gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate boolla gamoo summiidhaan namni itti gubatu keessa nam kumaatan fixanii gubanii akka jaldeessa warri reeffa ibidda guuru ariitiidhaan yaawwal keessa nama sicha ajjeefamuuf dafanii bakka qopheessan Dr. Miklos achi keessa ture jedhe abbaan kitaaba barreessan waan isaan qunname yeroo himu gochoota shuukaneessa reeffa walirratti tuulame ibiddaaf deemu san keessa mucattiin takka argamte lubbuun hin baane keessa warri achi keessa reeffa baatu Yahudaadha hundisa jiraachuu isii agarraan dafanii waliin mul'isan gara Dr. Miklos dhufe ergamaan tokko fiigichaan mucattiin hin duune jedheen dafii dhaqqabii qoricha summii balleessu itti godhan ariifachaa isii lubbuun bayuu kaate du'uudhaaf wixxifachaa gabri gabraa maal godha rahmatummaadhaaf jecha sakandimaaf illee haa taatuuf jarrillee du'aa oolcha yaa hammeenya jecha gochaa ka ilma namaatiin ilma namaarra gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate mucattiin daa'imni umrii waggaa 15 wayita ummanni summiidhaan biraa dhumatu sanii rabbiin lubbuu si hambise ofii keessa qabnaani du'urraa bajnatte qoricha yaalamnaani wayita hubeete akka rooba ija guute mimmaani warri waliin dhufte meetii firri haadhaaf abbaani qaata biraa dhumate gubatee biddaani nama bakki jirtullee naarawatti taanaani waan taate ibsuun dandeenye haguugamtee gaddaani shorbaan dhugdu dhiyaateef amma hojjattootaani guyyaa meeqaaf waliin garre bishaanii midhaaniin dhuydee gaggabdee waliin gaggabumaan rafnaani akkam goonu jedhani osoo Yahudonni tattaani eessuma du'a jalaa miliqsinaa jedhani osoo jarri cinqamanii silaa namni tokko lubbuun jiraate achi keessatti argamnaani hojjattootaan alatti ajjeefamuu carraani akkam goonu jedhani osoo jarri tattaa'anii jidduma kana tol seene namtichi lammii jarmani hojjattoota too'ata waan isaan hojjetanii mucattii lubbuun jirtu sirrirratti agarraani itti muu malee falli biraan jiru carraani wayituma sana argee biraachi gargallaani nama biraatti ergee akka fidamtu boodarraani ajaja akka ajjeefamtu battalumarra saasaani dhaqqabde maatii isaanii agasumaaf rizqiin hin dhumneef lubbuun si har'a gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate wanti achi keessa ta'u miti akkanaa sahu akka inni jiru baasee silaa ibsuu hin danda'u salsalaata gabrummaa ka jarri dhamee taa'uun rakkin abdiin qabne sana keessa dhama'uun iyyan isin jiru akka har'a addunyaan isaan dhagahu waanjoo gabrummaa cabsuuf furmaanni maalaa ta'u Yahudonni warri mana hidhaan seenin gochaa kana dhagahuun fincilee bosona seene hidhannoodhaan qabsaa'uun qabsoon diddaa gabrummaa finiine ibidda ta'uun warri mana hidhaa keessa
jiru taate kana yeroo dhagahu ummanni miliyeenaan gubachuudhaaf tattaa'u dallaa shiboon dallaame keessan jiru garriyaa'u garuu dallaan tokko diigame yaaddoon abjuu dukkanaa'u ummanni haga jirru asiin baanu jedhee taa'u wayita bosona keessa qabsoo ibidda ta'e dhagahu yeroo qaamni garlachuu rasaasan walakaa'u mooraa mana hidhaa seene hafuurri qabsoo urgaahu amma gaaddeessi bahuu deema rabbiin furmaata fiduu gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate wanti achi keessa ta'uu miti akkanaa sahu akka inni jiru baasee silaa ibsuun danda'u salsalata gabrummaa ka jarridhamee taa'uun rakkinna abdiin qabne sana keessa dama'uun ijaan isin jiru akka har'a addunyaan isaan dhaga'u waanjoo gabrummaa cabsuuf furmaanni maalaa ta'u yaahudonni warri madaa'idhaan seeniin gochaa kana dhaga'uun fincilee bosona seene hidhannoodhaan qabsaa'uun qabsoon diddaa gabrummaa finiin ibidda ta'uun warri mana hidhaa keessa jiru taatee kana dhaga'uun ummanni miliyeenaan gubachuudhaaf tattaa'u dallaan shiboon dallaame keessaan jiru garriyaa'u garuu dallaan tokko diigame addoon abjuu dukkanaa'u ummanni haga jirru asiin baanu jedhee tattaa'u wayita bosona keessa qabsoo ibidda ta'e dhaga'u yeroo qaamni garlachuu rasaasan walakaa'u mooraa mana hidhaa seene hafuurri qabsoo urgaa'u amma gaaddeessi bahuu deema rabbiin furmaata fiduu gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate qarooma addunyaa guddatteeti qabsoo godhuun daggala adda addaan qabda addunyaan agarraa dhibee lola sabni kana hin qabne hoolaadha gabrummaa jala oola abbaa irree waliin qabsaa'uun hidhannoo qofaan tola gowwaa kolfisiisanii ilkaan lakkaa oolan baala gubbaafanii masa kan gara boolla meela alakkatti hidhatee sabni siin dangaa oolan waraanni mootummaan leenjisuyyuu saba isaatiif lola lijuu hayli amaara waa walloon godhe lahalaa qaama Oromoo walloo duguugaa ture har'a eenyu wallaalaadhaaf abbaa fixanii isa biyyii meeqa laala falamanne wareegamootu cifne du'urra caala hin gowwoomina hidhadha hidhannootu nuuf mala tanarra walii gallaanni bilisoomna insha Allah yoo rabbiin biraa tahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate dhaamsi guddaan an qabu hojjettoota mootummaa biyya keessaaf ka Oromummaa isaa isa dagachiise hojjetaa ta'uunsa naafati dhiiga tokko maaliif wallu nyaachisan waan namne barbaadachuu waliin nu barbaachisa nuti ilmaan abbaa tokkooti maaliif waliin nu dinsan sibiila waliin gurraanu nuti kennanii walitti gannu dhiisan eessumaa dubri wal ajjeesa barnama dinqisiisa Oromoon Oromoo ajjeesuun maal bu'aa argamsiisa lakka Oromoo tokko maalaqaaf daldaluu dhiisa adeemsi kaleessaatu waa hedduu nu barsiisa tokkummaan keenya kaleessa taankii jilbifachiise qoqqoodamuun keenya mu'aduwwii nu tuffachiisa sharafamuun sharafa nurraa fuudhee galgala nu salphisa biyya abbaa keenya irratti gabrummaa nu dhaalchisa tokkoomuu barbaachisa Oromoon alagaadhaan gargar bahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koowni eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koowni eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koowni eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koowni eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate